Akkam jirtu faamilii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa warroonni mana kanaaf immoo aara taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib shee laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna jechuudha. Warroonni hanga ammaatti mana kanaa fi maatii hin taane jechaadha. Nooraa isiniin jenna irra deebine. Egaa warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii shee laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kee egaa akkuma beekamu oolmaa sharafaa yookaan jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeettiin akkasumallee karaa baankiitiin jechaadha. Akkuma beekamu immoo karaa itoo bilaak maarkeettiin guyyaa hunda biyyoota 20 jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettii yookaan hawalaa yookaan gabaa gurraatti jechaadha. Maqaa sadii waamama. Gabaa gurraacha hin jedhama, hawalaa hin jedhama, itoo bilaak maarkeettii hin jedhama jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeettii yookaan hawalaadhaan jechaadha. Biyyoota 20 qabadhee dhufa jechuudha. Guyyaa hundayyuu karaa baankiitiin immoo egaa akkuma beekamu baankota immoo kakkacareen qabadhee dhufa jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa kalee baankii Awwaashiniin qabadhee dhufe jechuudha. Biyyoota 5 baankii Awwaashiniin qabadhee dhufe jechuudha. Guyyaa irraa immoo baankii qacareen baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufe jechuudha. Akkuma jedhe baankii qacareen qabadhee dhufa. Itoo bilaak maarkeettii garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 guyyaa har'aa qabadhee dhufa jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeettiin dabalee jira jechuudha. Hundumtuu biyyoon hundumtuu yaa xiqqaatu malee dabalanii jiru jechuudha. Kan saantiba 20 dabalee jira jechuudha. Saantiba 20 miti saantiba tokkoyyuu salphaa miti jechaadha. Kanaafuu karaa itoo bilaak maarkeettiin guyyaa har'aa dabalanii jiru jechuudha. Kan dabarre birrii Yemenii fi birrii Paakistaanii jechuudha. Isaan kun biroota keessallee baay'ee xiqqoo waan ta'aniif yoo dabalanirree hangamuu hin dabalanii yoo hir'isanillee hangamuu hin hir'isanii jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeettiin guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe guyyaa kalee baankii Awwaash ture guyyaa irraa immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaati jechaadha. Egaa guyyaa hundayyuu kanan qabadhee dhufu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, paawundi sterlingii, yuuroo, koronnaa, turkii liiree, Ijipshaan paawundii salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa itoo bilaak karaa baankiin immoo akkuma jedhe guyyaa har'aa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 biyyootuma kaleessaati jechuudha. Biyyootuma kaleessa karaa baankii Awwaashiin qabadhee dhufe sanaa jechuudha. Guyyaa har'aarree baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechuudha. Kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, yuuroo fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 5 jechuudha. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Egaa hamma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a guyyaa har'aa akkasuma Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolarii tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 61 jechuudha. Naannoo saantiba wayii dabalee jira jechuudha. Ameerikaa doolariin tokko guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Saantiba tokko jechuun immoo salphaa miti jechuudha. Saantiba tokkotti dabalamee gara birriitti jijjiirama waan ta'eef jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolariin tokko karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 56 fi saantiba 88. Kanaadaa doolariin tokko karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 birrii 30 fi saantiba 51. Awustiraaliyaa doolariin tokko birrii 100 birrii 28 fi saantiba 66. Hoomarri haalli tokko karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 400 fi birrii 74 fi saantiba 96. Duubaa dirhaamiin tokko jechaadha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 49 fi saantiba 72 karaa itoo bilaak maarkeettiin jechaadha. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin immoo birrii 45 fi saantiba 02. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 48 fi saantiba 64. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 43 fi saantiba 92. Kan itti aanu baareen dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 400 fi birrii 84 fi saantiba 47. Kan itti aanu Kuweet dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 500 fi birrii 92 fi saantiba 12. Joordaan dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 200 fi birrii 57 fi saantiba 59 jechuudha. Birriin Joordaan yookaan dinaarri Joordaan tokko jechaadha. Kan itti aanu Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 26 fi saantiba 98.
Pound sterlingiin tokko karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 244 fi saantiima 84. Akkasuma pound sterling karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 200 fi saantiima 41. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 211 fi saantiima 26. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 183 fi saantiima 73. Koronaan tokko karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 19 fi saantiima 33. Swiss frankiin tokko karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 29 fi saantiima 13. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 3 fi saantiima 94. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 62 fi saantiima 52. Kan itti aanu Egyptian poundiin tokko yookaan birriin Egyptii tokko jechaadha. Karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 3 fi saantiima 52. Yemen rihaalli tokko karaa Itiyoo Black Marketiin 0 saantiima 76. Hindii ruupiin tokko karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 1 fi saantiima 91. Paakistaan ruupiin tokko karaa Itiyoo Black Marketiin 0 saantiima 65. Sharafachaa oolanii yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Black Marketiin biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin gujaarraa akkuma jedhe immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechaadha. Kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii dinaara jedhama. Birrii biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaawii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen paawundota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin hedduutu jiru garuu kan Beerutii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kan Beerut yookaan kan Libneen xiqqoo waan taateef isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin hedduutu jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiru. Akkasuma yuuroon illee hedduun jiru jechuudha. Doolaariin illee hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhanii jiraachuudha. Maqaa isaanii illee hedduutu jiru jechuudha. Kanaafuu isin salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu jechuudha. Fakkeenyaaf gujaarraa karaa Itiyoo Black Market yoo herreeggattanii birrii 100 fi birrii 82 fi saantiima 61 herreeggattu jechuudha. Kanaan herreeggattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Karaa Itiyoo Black Market yoo herreeggattanii jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokkichi kana ta'a waan ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo herreeggattan guyyaarraa baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii hojii gamtaatiin immoo yoo herreeggattan Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 56 fi saantiima 88 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo herreeggattanii kanaan herreeggattu jechuudha. Baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin baankonni garaagaraa asirratti baankiin hundi wal fakkaataa miti. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa, baankiin Awwaash, baankiin daldala Itoophiyaa, baankii Siinqee hundumtuu garaagara sharafannaa isaanii tokko miti. Akkuma maqaa isaanii garaagara ta'e sharafannaan isaaniillee hundumtuu baankonni hundumtuu garaagaraa jechuudha. Salphumatti guyyaarraa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin qabadhee dhufee jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa kale immoo baankii Awwaash kan jedhu hojjedheen jira jechuudha. Karaa baankii Awwaashiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Gujaarraa akkuma jedhe baankii Gajareeni baankii hojii gamtaa Oromiyaati jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon korraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.